السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بلتن البليانتي يا شمار كفوني جرى جرتو. الحمد لله نقا جرى كم جرتك نقا فيا قبطو الحمد لله جرى أسكيني جرى قلت ربي سلين بقى جراتني لايك شير سبسكرايب وشون دقتي ناماتي نوفتها مججبه ساسنين جنا dhugaa dubbachuufi sila namni gara jabeenya miidiyaa akkatti ati kana irratti waa baanan akkatti waa argina moo duruma namni garaa jabaata moo subhaanallah. Dur gizee duraanii san namni nagaa qaba waan ijaan waan agarreef na fakkaata. Amma hiraaramne waan taanu dhabne wallaahi dhaziif miidiyaan kuni waa heddullee nama barsiisa, waa heddullee nama agarsiisa. Ka irraa barateefin barsiisa, ka waan biraa irraa barateefis ka yaada biraa qabuufis waa hedduu agarsiisa jechuudha. Subhaanallah. Hedduu tokko nama gaddisiisa wanni micooma irratti raawwatame jechuudha. Yoo laallu marri isaaniituu hin waakkatan. Micattiin takeekii qabattee dhuftedhanilleen boottee waakkatti. Warri mana jirulleen isiin immoo warra mana jiru jetti. Kun immoo jaarsumata harka keessaa qaba jedha. Yaa Rabbi waa maraafuu Rabbi haqa isii haa baasu. Haqa nafsee nama lamaa jechuudha. Immoo namichi jaartii biraa qaba ture jedha. Kun immoo masaanuu isiisa shakkaa jira. Laa ilaaha illallah. Idduma kanatti wal mormaa jiranii kun harka poolisitti kennadhaa jedhaanii jira. Asumaayyuu jaarsan gaddeetu sirraan dhagamu maatu ta'e jedhaa jiranii. Namni jechuun baay'ee yoo rifate jechuudha. Yoo rifate gaddaa fi gammachuu isaa ibsatuu hin danda'u. Rifannoota keessa yoo seene jechuudha. Haadha fi ilmoo bakka takkatti sanuu ka gadi dhalatin ilmoo garaa keessatti yoom argee ija tiyyaan yoom dhungadha yoom hammadha jettee isilleen hawwaa turte innis hawwaa ture. Akkuma jedhan guyyaa muraasni hafu suni yoo iddoo kanatti dhabee hagam takka rifata jechuun yaani bakka anjiraanitti rifannoota wayii. Namichi yoo liif irratti haasa'ullee takka harka kennuu hedaa maraammaramuu hedaa jechuun hayxisii bahuu qabdi haa jedhu malee takka hin dubbatu. Bakka rifate na fakkaata. Hin rifate akka garuu Allahu a'lam. Atuuyyuu harka keessaa qabda jedhaanii jira uummanni abbaa manaa isiitiin jechuudha. Akkaaf akka malittuu abbaan manaa keessaa irra qabaatee hiriyaan isii ajjeeftee masaanuun isii ajjeeftee masaanuu kana garuu hiikee jira jedha. Ijoolleen bira galtuu namni isii wal beeku jira jennaan hin jiru jedha. Subhaanallah na ajaa'ibe. Galgala naguma raftee osoo waa takka uumaan hin jedhin yoo ganamaa kaatee hirriba sirrafne maara huudde jennaan xiqqishoo na cinqaa maalii mataan na dhukkubamu maali jettee riba na qabuu didennaa hin jette jedha. Ala keessa deemaa turtee yoo ol deemtu jechuun dhima duutee jedha. Tuun immoo takeekii qabattee dhuftedhan suni duuteedhaan bilbila fudhattee abaayaa ofii fudhattee fiigaa baatee jedhan. Warri mana keessa jiru immoo wayita isiin fiigee baatu san isiin immoo warri mana keessa jiru maali jetti dhaabbatanii cicciniinnatanii jetti. Dubbii mataanii isaa namaaf hin galle ka waan isaa hin beekamne wallaahi hedduu tokko nama gaddisiisa. Ani baay'ee dhahoo garaana nyaattee jiraattiin jechuudha. Ilmoo isii wajjin yoom ilmoo tiyya argadha yoom ilmoo tiyya hammadha wajjin ji'a 9 guutuu cinqamaa baatee wajjin dhibamaa baatee wajjin rakkataa baatee wajjin beeloftee dheebotaa baatee gaaltuu ilmoo ofii isaan kan itti garatti qabattee nafseen nama lamaa tartu jechuudha. Wallaahi hedduu tokko nama gaddisiisa. Hedduu tokko namatti dhaga'ama. Hagara mara gara jabeenyi ilma namaa kun maal akka ta'e Allahu a'lam. Nama ajjeesee tuunis hin bootti tamtoo jechuun akka dhugaa ta'e Allahu a'lam. Waan tokko jechuun haga ija ofiitiin arganitti murteessuun ulfaataadha waan ta'eef. Isii immoo
rabbiin haqa isii haa baasu. Dhugaa dubbachuuf rabbi haqa isii lafan balleessin haqa isii haa baasu. Osoo oolcheen bulchine jechuudha. Ulfaatadha baay'ee nama gaddisiisa. Gisee ammaa kana wallaahi laazim ilmi namaa garaa walitti jabaate. Ilmi namaa baay'ee tokko karaa walitti jabaate. Maaliif akka ta'e Allahu a'lam. Leesh walii rifatu hin jirre maa baare. Yoo rahmata walii godhan maan rakkoo qabu. Fakkeenyaaf yooma isaanummaan sunuyyuu namatti bittee isii hiikee tana fuudhee yooma isiinuu namatti bittee kana godhi jetteen leesh hin dhiifne. Bakka yaani khalaas haga nafsee isii baaftu jechuudha. Kun immoo jaarsa isii san jaalattee atummaan ajjeefte jedhaan. Keekii namuma maran nyaate jedhan. Nyaata namuma maran nyaatee ta dhufte sun bichaan nyaatuu diddeedha. Nyaanni immoo mana keessatti dalagamedha. Bakka isiin raftutti wayiin affante faa ta'uu danda'a jedha jaarsis. Allahu a'lam. Qoricha wayii itti goote jedha. Malee jechuun osoo galgala ka dhukkubu taate ka galgalaa taate akkamitti halkan sana osoo waan dhukkubin nagaan bultee ganama irratti duuti. Ka isatti bilbilee duute jedhellee mucayyoo keessummaa isii bira dhufteedha. Eeshi haga isatti bilbiltu jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkubaa jira argite haga bira teettee laphee qabattee laaltee haga nafseen isii keessaa baatu isimatu bira turedha. Haga laaltu ambulaansitti hin bilbiltu. Qaama seeratti bilbiltu mana yaalatti bilbiltu yaani akka nafsee isii dhaqqabaniif jechuudha. Hayi gara jabeenya ilma namaa kana. Wallaahi laazim isatti eega nafseen isii keessaa baate hoomachi afaaniin yaa'ee isatti bilbilti jedha. Leesh isatti bilbilte jechuun yaani akka akkuma obboleettii teetitti ilaali. Hiriyaan ani qabu hiriyaan takkittiin tiyya isii takkittiidha. Hiriyaan jechuun bara yoo bishaan si keessa ce'e jechuudha. Nafsiyaa haga namatti dhufte dhiisi hoomacha gas afaaniin yaa'e dhiisi. Yoo bishaan si keessa ce'e wallaahi bakka teettuu sii kaatee utaalti. Yoo dhugam hiriyaa dhugaa taate jechuudha. Garuu wallaahi haala hiriyaan hin fakkaattu. Hooma feetes yoo taate ilmi namaa nafsee ilma namaa nama biratti bahu jechuun baay'ee tokko ulfaatadha. Leesh yaani furmaata wayii kaa'uu qaban. Humna isaaniitti ol ta'e miti furmaata wayii bakka mana yaalatti bilbilu ambulaansiin daqiiqaan turti osoo dhufti. Biyya mara jira jechuun lakkoofsa ambulaansii daqiiqatti dhufate. Miidiyaa kanaa takka osoo laaluu baatanii filatamaadhaan akka mataa kiyyatti osoo laaluu baatanii bakka waan garaa nama gurgurichaa argani. Waan nama aasu waan keeyirii takka darbee argan malee waan keeyirii takka hin argan. Inni amma harka kenna jedha isin haa dhuftu isii wajjin harka kennine isillee qoratamuu qabdi shakkee jira isillee na haa qoratamtu. Isin immoo ijoollee wajjin mana jiru sun illee dhuftee nu maruuyyuu dhaydhee harka kennuu qabna. Malee ani maaliif addatti qoratamaa jetti. Rabbi haqa isii haa baasu. Like, share, subscribe gochuun dagatina.